Dhugaan Sinjaabar Ahmed beeyta paaltoo kirrallee dhaqeetuma wallisaan interview godhuu ture bakka nama dila sanirratti wacuurraa ilmaa bakkuma ta'e kanarratti namni himachuu wayya bakka miidiyaa gurguddoo irratti waan himne asirratti namni himataa jechuudha. Ani dhugaan siima sirba Oromoodhaa gizeen eegaluu waa meeqa keessa dabaree akka ammaa laafaa kanan turre waa meeqa jecha meeqa fudhadhee maal jawwaatti akkanatti hin fakkaanne beeyta. Garuu ijjannoo mataa kootiitiin qaba uummata kiyyan jaaladha qabsoo uummata Oromoon hin jaaladhu bilisummaa uummata Oromoon hin jaaladhu san immoo sirba keessaaniin dabarfadha sirboota kaan akka artitti akkanaaf mijaayetti ni hojjedha sani jechuudha immoo artistiin Oromoo waa hedduu namni ja'aanii yoo waan takka dubbate baafachuu hin danda'u kana ja'aniiti waan meeqarratti oofuun hin danda'aman isaan keessaa adda Malif nin dubbadha hin sodaadhu ani abbaa fedhen sodaadhu wayyaaniin sodaadhu opiidiyoon sodaadhu isaan dura dhaabbadhee caffee keessa dhaabbadhee bakka hunda dhaabbadhee itti dubbadhee biraa deema isaanillee nama akkasiisan kabajan nama firraa dubbatu ittillee jarjaran beeyta gorsanii tolchanii kasaanii godhatu yoo nu taatellee akkanatti nuufis mormiti jechuu warra akkasiisanii jarri amma ijoollee barattoota kana ijjannoo qaban sigalee ni du'an qawwee harkaan fuudhanii itti gaddeebisan sanii fakkatti hidhatti guuran amansiifachuuf jechuu leenjisanii gabbaasuudha namni isaan dhaga'uun jiru malee sifinima immoo warri adda bilisummaa Oromoo anammallee minjaa keessatti warri shanii jaamu kun ummata Oromoodhaa ijoollee Oromoodhaa gaaratti guuranii qabsoodhaaf baate ijoolleen du'aaf baate malee achi tattaa'uuf hin taane akka itti lolan afaan wallaalchisanii achi qabanii gana amman baalu maarree jecha ilmaan namaa haqabsoo manaa bee gaara biyyattii Tigiree keessatti Eertiraa keessa ukkaamsanii akka lolle godhaniiti asii maallaqa namaa saamuu fi hogguu dogoggorri tokko ta'e immoo gaafatuu nama dhoorkan dimokiraasii falmaa jirra diktaatorshiippiin haa dhaabbatu inni hiriira bahaa jirra yoo nuti san isaan gaafachuu nu dhoorkan maalirratti reeha dimokiraasitti amanan namni dimokiraasii ummata ifii dhoorkaa jiru gaafii akka ummanni isaan gaafanne godhaa jiru deebii namaan kannine addunyaa maaliif san nu haa godhamu jennee gaafannare ifiif beekuu qabna bilisummaa ofiin jaalannu ilma namaa hundaan jaalachuudha qabna waan gaafanne deebii argachuudha qabna maa nu gaafattaniif olola maa akkas jettaniin olola yoo isaan jala deemanii maallaqa guuranii itti kannan harka siidhaan ilaa yoomiti haga ammaatu namni guddaan namni irra hedduun oofsaa jiru qabsoo tanaaf jechuu warra hidhatee achi tattaa'u du'aaf lubbuu kan nuuf qophaa'e ummata isaa bilisoomsuudhaaf achi tattaa'u saniif mee maallaqa guuramu kanarraa xiqqoollee yoon isaan gaheetuma nyaatan nyaataniituma rafan jechuuf isaaniif jecha oofsee namni achi kan malee ilmi namaa gowwaan hin jiru hagi mataan achi taa'u san walitti qabamanii jechuudha liigii goona jaanii Oromoo gandaan qoodu gosaan qooduun isaan bira jirti yoo dhugaa dubbanne malee ummataa miti hidhattoota waraana achi jiru sanii miti warra gartee isaan lolchiisna ta'anii achi ta'anii shaanxaa qabatanii hogguta akka Ameerikaan hogguta akka Kanadaan Awurooppaan deemanii ummata waliin fixaa jiru kan karaan biraa dhabamnaan qeeroo jaaramte iddoo seenanii haayijaak godhanii maallaqa isiitis NGO godhatanii dukkaana nam tokkoo godhan kana gaafachuuf mirga hin qabnu nuti gurbaan Girmaa Xurunaa achi kaayansan hakijibe warri dokumentii qabna jedhee amma
waan takka gadhiisu maaliif qabee akka taa'u ni beektani dookimantiilee san keessa warra haqaan achi keessa jiru jira liistii san keessa waliin kan naman jechuudha ijoollee nagayaa achi keessa jiru ta haqaan falmattu faatu achirra jira viidiyoo sanirra jira isaan gaaga'uu dhabuurra yeroo eeggataa jiran malee waan hin qabne isinittiin fakkaatin gaafii dhugaan baatee saaxilamuu ni dhufu ani akka nama saaliyaatti alhamdulillah Ameerikaan jira Kanaadaan jira rabbi galata haa godhuuf namni qubanarra haayuun jiru olola immoo asii oofanii OPDOdha achi nuguu OPDOdhaan immoo isiin abaa oda jaanii wanta jaan jalan jiru nuti as jirra OPDO fi Tigreenis na ajjeesuu hin dandeessu kanneenis isaan asitti na ajjeesuu hin danda'an hagas immoo qabsoo bilisummaa Oromootiif uummata Oromootiif numa falmanna amata dhibba meeqaa gabroomnee jirra warra amata 400 ol gabroomillee an dhaqee ilaaleetiin jira isaanu abdii qaban isaan ka Oromoo ijaan hin arkinu abdii qaban edaa Oromoon ni jirte edaa namni keenya ni jira jaanii abdii qaban abdii isaanii eegaan arke booda hamman jiru falmadhee dhugaa falmadhee isaanii wajjin bilisoomaan ummata raayyaa sanii wajjin bilisooma warra Oromoon ni jirtii gurratti hin dhageenye hundaa jira sinigalee hanaaf yoo haqaan ummata Oromoo dura deemanii loluu hin dandeenye haa keessaa yaa'anii qabsoon hin barsiisan warra keenya radhume abbaa keenya radhume akaakoo keenya radhume bakar waaree elamoo qilxu taaddasaa birruufa abbaa jaarraa abbaa gadaafaa irratti wareegame osoo lolanii osoo haqaan lolanii jechuudha arraba immoo ergamtoonni rabbi jiisasii fi nabiyyi isaa agartee nageenyi rabbi irratti abuu nabiyyicha keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam isallee arrabsaa jira namni ammaa fi durillee jechuu isaan irraan hafne wan namni isaan arrabsu ana arrabsu wala sannana arsu garuu wanni na arsu daldalummaa mikniyaata adda addaa godhatanii isaan irratti garagaltee ati gaafii hogguu gaafattu olola adda addaa sirratti uumu warra jazbaa biyya keessa taa'ee ammaan tana namoonni garigarii OPDO wajjin hojjetu akkas nagoote akkana nagoote tanaa miti qabsoon tanaa miti tanarraa fagoodha ifaa jijjiiranii nagaan ummata dura bu'anii haa ummata lafaa haasanii qabsotti achi oofanii gaafas waltaana sanii achi waan fedhaniin haa dhufanii as tatta'anii mana jajjaarratanii hamarii fi BMW oofaa maqaa nu xureessuu hin danda'an kana wanni niin jechuu barbaade wanni takkittiin ummata lafaa haastee waan Oromoon ijaan hin arkin Oromoo walitti fidee miidiyaan OMN kun jechuudha nama walitti duuchee nama meeqa onnachiise kana durallee warra dhaabbatumo warra kanatti shira yaadu biyya keessa turre miidiyaa kana laalanii nuti miti ummata Oromooti miti OPDO fi Tigree hundaatu oofisa keessatti banatee agguu bireekaa laalan jechuu bakkarraa seenan dhaban arra waan diina Oromootillee rifachiise kana hunda bar nama dhaabbatu bar nama kana arrabsu bar jiru maali jiruun akkana maali haasidummaa akkanumatti harka dhawaniituma an akkana an akkasi an woboo maarra jettu hin jiru haqaan haa falmannu kana wanni jiru waan bu'aa Oromoo qabu hunda dura dhaabbachuu maanu caalan atteeshinni maa gamas garagal maaliif OMN gargaaram maarreen san gargaaramti jechuudhaan baajetni duru shaanqaa qabatanii as deemanii guuran irratti jechuuf namatti bobba'uun hin jiru dalaganii nama agarsiisuudha waan ijaan agarree deeggarra.